هوي قوي أتيرو ما قرت هوي تسقبي قوي هوي هوي اسكي ترقاقي قوي أنت قرقي قوي يرون أنا بقى ليش جبله فيديو صورة وجرت قوي أتيرو أنت فيا قبل صوت لك من قوي أنت من عشان أون يا نبرش بفيت አይደለም እኮ ካንተ ይሰጣችሁ ነው ፍርዞር በላንተ ቁጣ ከማላችሁ ለምን ውጣ በቃ አሁን አሳያለሁ አንቺ አንስተን ነው ጉልባ አቅምሽ መጣው ቆይ ተረጋጊ አይደለም አንተ እንደዚህ ካልከኝ ማለት ነው ጭራሽ ይበስብኛል በቃ ዞር በልና እንቀርጌ ሲል ይግደላል በቃች እንደ በፊት ነበርሽ ብቻ ሳይዶን ዱበርቶታ ኦካን haadha manaa babbareeddu argata isheen tun immoo sirma onnee hin qabdu dhugaa waaqayyo wanna nani kolfamee ilaala walumaan kofalla nageenya waaqayyo isin yaa baay'ee akkam jirtu hordoftoota koo fayyaa keessanii uffata tokko saa jira dhugaa dubbachuudhaaf uffata dhaabadhee tokko sun nan dadhabee maalittan tokko saa yookaan maalirratan tokko saa jira beektu tilmaamuun isin hin dhibu meeshaa yookaan immoo xarabbeessaa misaa irratti nyaatan meeshaa irraa guuran achirratti taa'ee tokko saa jira jechuudha dhugaa uffanni baay'ee waan ta'eef bakka dhaabachuu waan dadhabee fi na hubattan jedhee yaada hundi keessanuu mala kana fayyadama mala bareedaadha isiniin jedha akkasumallee mana kootiif warreen haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa please subscribe naa godhaa like share gochuu hin dagatinaa qulqullina kaameeraatiif immoo guddaa dhiifama irra deddeebi'ee dhiifama isin gaafadha jechuudha hordoftoota kiyyaa yaa'u bakka inni godhadhus waan xiqqishuuf inarraa natti dhiyaateef teessoo waan ta'eef natti dhiyaate kaameeranii soo dhiifama isiniin jedha kanatti aansee marsiniin jechuun barbaade guyyaarraa roozan fi hawwii fi saayidoon wal arganii akkuma isin ilaaltanii gaa hawwiin nan ajjeesaa jette yeroo hundumaayyuu afaanidha onneen ishee afaaniin malee gochaan hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf kanatti intala dhiira kan fuudhe saayidoon ayyuudha jechuudha ayyuun nama kamiifuu harkaan kennitu nama kamiifuu gadi hin jettu dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma dubbachuudhaaf hoo ta'e sababni isaa nama kamiyyuu itti dubbachuu barbaadan iddoo barbaadetti beellamtee dubbatti nama kamiyyuu haasofsiisuus barbaadan iddoo barbaadetti dhiira ta'e dubartiidhaan duubatti hin deebitu isheen tuni garuu saayidoon jedheenii jiraatu inni sittaayii bichaan hundi gulbati shimii waxaa gulbatni itti aganyu jedheen jechuudha ana agarteeti yeroo ana agarte qofa kana dura koo guyyaa lama guyyaa sadii dura mana erga si ariyanii booda koo yeroo lama wal agartanii jirtu kophaatti wal agartan yeroo sammaa onnee keen agarsiifatin jedheenii jechuudha saayidoon kanaaf yeroo tokko gaa namni hin jira miti nama yoo arge baqa jajjabina argata yookaan immoo yoo na rukutan yookaan immoo yoo rukute yookaan yoo na rukutan illee narraa dhooggan yookaan immoo addaan nu qaban kan jedhamu san jechuudha. Dheengadda amma sumayyaadhaniit roozaadhanii gaafa mana ishee dhaqanii mana ariyanii sana booda bira dabartee guyyaa tokko yookaan guyyaa lama dura kan isaan lammata wal argan. Viidiyoo kaleessa gadhiifame immoo wal arganiiti kan isaan dhaqxee isin bira bulaa jetteen jechuudha roozan. Guyyaa sanas wal argan. So namni haaloo deeffatu abbaa manaa yookaan immoo nama argatee miti namni kophaa ofiitti haaloo deeffachuu barbaadu kophaa ofiitti kan inni yookaan immoo kan inni haaloo ba'uu yookaan immoo deebisan deeffachuu barbaadu kophaa ofiitti malee abbaa manaatti maxxananii miti kanatti dubartii onnee dhabdeedha jedheen fudhadha akka yaada kiyyaatitti dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha hawwiini yeroo hundumaayyuu ofitti amanummaa yookaan immoo bakka ofiin boonuun sun sibira yaa jiraatu jedheen yaada so kana fakkaata kana malees immoo dhimma sumayyaa fi saayidoo gidduutti irra deddeebitee yeroo hunda kan isheen quuqamtu hawwiin jechuudha akka saayidoo fi sumayyaan araaraman hin feetu dhuguma dubbachuudhaaf akka sumayyaa fi saayidoon walitti deebi'an hin feetu maaliif dubartiin kamiyyuu masaanuu hin feetu garuu immoo saayidoon haga har'aayyuu biyyee nyaachaa kan jiru gubbaa gaara baddaaf goda bu'ee yeroo hedduu haarsa guddaa kaffalaa kan jiru haadha manaa isaa duraatii fi ijoollee isaa barbaachaaf jechuudha keessayyuu ijoollee isaa argachuuf jecha yeroo hunduma kan sumayyaa wanta sumayyaan irratti shakkite wanta sumayyaan irratti itti dubbatte hunduma kan inni raawwachuudha kan inni gochuudhaaf tattaafatu haadha manaasaa ijoollee isaa argachuudhaaf haadha manaasaatiif wal argachuudhaaf jechuudha. Kan immoo garuu akka hin taane yookaan immoo akka ta'u kan hin barbaanne hawwiidha jechuudha.
yeroo hunda nan dubbadha amantaa musliimaa keessatti abbaa manaa fi haati manaa walii gallaanii amantaan nama keessatti amma dubartii afurii dhiifama amma dubartii afurii ni eeyyamaa jechuudha. Amantaan haga dubartii afurii ni eeyyamaa. Soo maal jechuun barbaade walumaa galatti kana booches immoo odoo Saidoodha hubatte. Bazawee bultii keessatti dubartiin dhiiraaf jechuun itti faraduudha osoo hin ta'in dhiiraaf fallaagotii isaa akkasumas immoo wanta inni barbaadu yoo guuttee fi dhiirri kamiyyuu sirra lola malee nama fuuldurattis ta'e miidiyaa irratti siin hin lolu jechuudha. Kanaaf kanaanis tasgabbaa'ee roozadhaanis immoo akka dhuunfaa kiyyaata akka nama tokkotti waan ani jedhuuni qurxii kee beeki yookaan jara walitti hin araarsine yookaan Saidootti hin heerumne yeroo kee hin fixini atis bultii mataa kee qabadhu taa'e jechuun barbaada. Kana fakkaata hordoftoota koo kanatti aansee immoo wanta isiniin jechuu barbaadu hundi keessanuu hin beektanii agartanii guyyaa kan lamaan kaleessarraa har'aa jalqabee miidiyaa kanarratti gama tiktookii gara sooshaal miidiyaa hundumaaniyyuu wanni gadhiifamaa jiru. Naannoo Tigraayitti uummanni beelan yookaan immoo lolarraan kan ka'e nageenyi baduurraan kan ka'e uummanni beelan cinqiidhaan dararamaa guddaa keessa ammana kan hin jedhamne keessa lubbuudhaan darbaa jira. Kanaaf hamma qabnu hamma beeknu hamma dandeenyu hundi keenyayyuu uummata kana bira yaa dhaabbannu. Birrii takka yoo taate nama 100 yoo taane birriin 100 kuni lubbuu nama takkaa bishaan hin baraaruu dandeechi. Bishaan yookaan immoo juusii nama tokko nama lama afuuratti deebisuu dandeessi. Kun immoo galaa keenya boruuti fakkeenya boruuti mana keenya boruu ijaarrachuudha. Kana isiniin jedha hordoftoota koo dhiifama gidduudhaan namni natti dhufnaan bilbila adda kute. Kana isiniin jedha hundumti keessaniyyuu uummata keenya bira dhaabbachuu uummata keenya sagalee ta'uu uummata keenyaaf wanta argitan bakka odoo garaagaratti waliin qoodiin wanna qabdanirra akkuma odaana ta'e kan jedhu odoo maatii keenya ta'ee kan jedhu hundi keessanuu bakka keessan buufadhaati. Ilaalaa dhaamsa kiyyaa kan irraafis immoo obboleessa keenya hundi keessanuu hin beektanii maastara binnat hundi keessan arra osoo fayyaa ta'ee ta'u uummata keenya bira jiraate innis uummata kanatti makatee uummata kana wajjiniin bu'aa bahii hedduu dabarsa waan ta'eef isas immoo hundi keessan akka amantaa keessanii xiqqaa guddaa osoo hin jenne beekaa wallaalaa osoo hin jenne waaqayyo afaan osoo hin ta'in laphee nama laalaa akka amantaa keessanitti waaqayyoon akka kadhattaniif dhaamsa kiyya isiniin jedha hordoftoota kooyi. Hundi keessaniyyuu viidiyoo kanaan gadhumaa dhaggeeffadhaa. Hundi keessan obboleessa keenya dhiifama abinnatiif masara binnatiif hundi keessaniyyuu waaqayyo kadhadhaa. Kadhannaa taasisaa fi du'aayii godhaa fi isiniin jedha. Akkasumas immoo uummata keenya yaadadhaa isiniin jedha. Kanatti aansee wanti nani jechuu barbaadu obboloota koo biyya Arabaatiif dhaamsa xiqqishuu qaba gara dhumaatitti. Wanti isiniin jedhu namni tokko biyya hambaa kana keessatti waggaa 7 waggaa 8 waggaa 4 waggaa 5 wantoota kana kan turuutu jira jechuudha yookaan immoo biyya hambaa kushiina hambaa keessa waggaa kan hunda kan turuutu jira jechuudha. Kanaaf kana keessatti marsiniin jechuufanii tokkoffaa waaqayyo keessan kadhadhaa abdii hin kutinaa isiniin jedha. Lammaffaa immoo hundi keessanuyyuu yuutuubii banadhaa isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf yuutuubii banadhaa. Ani yuutuubiin inni kuni anaaf yuutuubii tokkoffaa miti itti deddeebi'ee banadhee hanqina yookaan dadhabbina kiyyaanis yaa ta'u nama amanuudhaanis haa ta'u yookaan immoo bakka keessattuu immoo amantaa namaa osoo hin taane dadhabbina kiyyaan haa ta'u yeroo hedduudha kaansel kan harkaa ta'e. Kanaaf yeroo jalqaba yuutuubii jalqabu warreen ana wajjin jalqaban arreesse akka jiran anatu beeka. Kun immoo tattaafatanii hojjechuudha yeroo qabanitti sa'aatii tirfii qabanitti fayyadamuudha. Guyyaatti sa'aatii yookaan sa'aatii hojii keessanitti illee hojiittoo dabarsitan sa'aatii boqonnaa keessanii irra daqiiqaa 30 fayyadamtanii viidiyoo mataa keessanii viidiyoo qulqullina qabu qulqullina osiniin jedhu viidiyoo namaa kan hin taane viidiyoo mataa keessanii viidiyoo seenaa keessan ibsu yoo maxxanfattanii yuutuubii kanarratti boruu bakka guddaa geessanii maatii keessan uummata keessan ofii keessan jijjiiruu dandeessu. Ifin rabbi isin milkeessinaa yuutuubii kanatti fayyadamtanii jireenya biyya hambaa kana keessaa bahuu dandeessu waan ta'eef amma isinii danda'ameen
YouTube banadhaa yeroo dhiyoo keessatti bakka guddaa ga'uu dandeessu dhugaa rabbii irra deddeebi'essanitti madhaamsa obboloota koo biyya Arabaa keessa jirtanii biyya baqaa keessa jirtanii waggaa meeqa umurii keessan irraa gubdanii waggaa meeqa biyya hambaa keessatti gubaa jiru hundi keessaniyyuu yeroo firii keessan jirtan yeroo sa'aatii keessan kifilii keessanii yookaan kilaasii keessanitti gaafa galtanii waan sa'aatii qabdanirraa deeqaa 30 deeqaa 20 murtanii viidiyoo gabaabaa viidiyoo bakka yoo hojjettanii isin fayyada malee isin hin miidhu. So ani kanan siniin jedha dhaamsa obbolummaati kuni yeroo keessanitti hin qoosinaa. Ani kan darbe irraa barumsan argadhe yeroo baay'een yeroo kiyyatti qoosee YouTube banee faan dhiisaa banee itti fayyadamee xiqqishuma dogongora tokko yoo harate kan biraatan bana dedheen dhiisaa ittan qoosaa dhugaa rabbi jechuudha. Garuu immoo yoon itti deetuma itti hubadhee ilaalu amma yoomitti biyyaan baateenyaa hojii tokko cinaadhaan uummachuu qabna wanti jedhu yookaan immoo wanta silaa qabna yookaan immoo itti fayyadamne jennu tokko cinaadhaan waan tokko qabachuu qabna kan jedhu tokkotu sammuu biyyatti dhagahame. So kana waan ta'eef hundi keessaniiyyuu odoo maal irraa goona maal osoo hin jedhin amma toora TikTok irratti ijoollee hedduudha qoosaadhaaf isaa ta'uu dhugumaan isaa ta'uu viidiyoo banatanii jechuudha. Ijoollee hedduudha kan view baay'ee follow hedduu qabu. Akkasuma san immoo akkuma qoosaadhaaf TikTok bantanii irratti qoosanii yeroo keessan dabarsaa jirtan kana gara YouTube osoo dhuftanii immoo TikTok kanallee itti qoostanii YouTube kana immoo osoo akkasumatti dhuftanii viidiyoo mataa keessanii irratti dabarfattanii irraa immoo galii argattan na amana. Kanaaf yeroo keessanitti fayyadamaa isiniin jedhaa hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota koo viidiyoon kiyya guyyaarraa kana fakkaataa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti nagaatti naa tura guddaa isin kabajaa guddaa isin jaaladhaa of nan dadhabe bakka xiqqishuushii boqochuun barbaada nagaatti tura bye bye.